keessummaan keenya har'aa Bamnet Daggu. Harmeen fi abbaan kee eessa jiru? Hojjettoota mootummaati. Hojjetaa mootummaa jechuun maal jechuudha? Akka hojjettuu manaa godhanii? Hojjettuu qacaran jechuudha. Mootummaan akka hojjettuu manaatti isaan qacaree? Eeyyee. Harmeedha moo abbaadha kan barfatu natti himi? Harmee. Harmeen ni barfatti miti? Harmeen maaliif hin barfatti garuu? Yeroo laaqanaatti buna yommuu danfistu, buna yommuu tumtu. Tole. Buna yommuu kennituuf isheetti hin barfatu. Yaa Rabbi na baasa. Kan baay'ee si aarsume maalidhame? Kan sirriitti naaf game moo? Rukutamuu fi reebamuu. Eessatti? Eenyutu? Eessatti? Eenyutu reeba? Eessatti? Natti himi? Eessatti? Natti himi? Eessatti? Manatti? Miti? Akkasidha. Injettu reete yeroo sanatti? Yeroo akkanatti aartu? Kutaa hirriibaa na galchanii. Maaliin si rukutume natti himi? Chaarjeriidhaanis reebamee nan beeka. Akkasii iPhoneidhaan immoo Samsungidhaan? Lakki kan bilbilaati. Adabbii hammayyaawaa ta'ee adabamtu ijoolleen ammaa kuni geemii taphattu chaarjeriidhaan immoo ni reebamtu. Mee naannoo keessa naannoo biraarraa maaliin adda ta'anatti? Naannoon keenya immoo samii irratti wanta ta'e fakkii keenyas ni kaasa sarara ta'e tokkos ni uuma. Naannoo biraatto? Naannoo biraa immoo hin hojjetu. Samii warra qacanee bu'aa bahii tokko qaba jedhana. Homaa waanuma mormitan iyyuu hin qabdan isin. Qacaneen maaliin beekamtime? Cidhaan dhangaan guyyaa dhaloota kabajuun. Nyaata abbaan hojjetu keessaa meeqamtu sitti tola? Nyaata hojjetee hin beeku. Nyaata obboleettiin kiyya hojjette anatu hojjete naan jedhee na gowwoomsa. Warqee kan jedhamtu jirtii jedhani gaasin biraas dhufteetti? Baadiyyaa jirti. Jabbiidha. Jabbiidha? Jabbii sa'a. Jabbii sa'aati? Warqeedha maqaan ishii? Eeyyee. Gaariidha. Bifti gogaa kee maalidhame? Gurraacha. Kanaafu adii kan jedhamu mee gogaa warra eenyuuti? Kan faranjii. Halluun gogaa keenyaa kan adda ta'e maaliif sitti fakkaatame? Faranjoonni aduu akka qorichaatti liqimsu. Nuti immoo aduu keessa teenyee hoo'ifanna. Shamarran miidhaguuf jecha maal faa godhume? Huumaan heerii godhatu. Maal? Rifeensa dabalataa godhatu. Tole. Ija isaanirratti asirratti kan akkanaa godhatu. Rifeensa ija. Reenfaa? Rifeensa ija. Ijirratti ni godhama moo? Eeyyee. Kan godhamu ni jira? Guddaasa. Tole. Gurra isaanirratti faaya gurraa godhatu. Asirratti immoo kan funyaan irratti godhamtu faaya gurraa godhatu. Tole. Achii booda hidhii isaanirratti immoo liippistikii godhatu. Harka isaanirratti immoo qeensa godhatu. Ni godhatu gaafan siin jedhu qeensa guddaasan. Tole. Ni godhatu. Tole. Miila isaaniit irratti illee garuu waaqayyoon jaalatu. Nama rakkateef maal kennuu qabname? Kan nutti dhiphate kan nuuf hin taane uffata kennu. Arabinne garuu kenninuuf? Hin kennamu. Maaliif? Maaliif? Uffatichi uffata nuuf ta'e yoo ta'e hin kennamu. Garuu kan nutti hin taane yoo ta'e? Garuu waaqayyoo bare wanta akkasiniif godhamu barbaaddan nama biraatiifis akkasuma godhaa jedhama. Eeyyee. Kanaafuu ani uffata haaraa waan barbaade maaliifin hiyyeessa sanaafis hin kennu? Uffata lama bittee? Lama kan qabu tokko waa kennu. Eeyyee. Yeroo baay'ee maatiin ijoollee isaaniitti bilbila ni kennu miti? Eeyyee. Sana booda ijoolleen maal ilaalaa akka jiran ni hordofu moo yookaan callisanii waan ta'aniif qofatti tolee hojii isaanii hojjetatu? Ni ilaalu. Amma maamiin dhuftee siinsi ilaalti? Nagooti. Maal ilaalta siin jetti? TikTokii. Tole. Yemmuun ilaalu naan lolti. Maaliifin sitti horiiti? Maal goote? Ingiliffa maal akkan ilaalullee naaf hin eeyyamtu. Tole. Maaliifin? Ingiliffa akkan jalaan barreef. Ingiliffa baruu ni qabda bar kanarratti waliin hangala. Garuu TikTokii akka ilaalleef kan isheen si dhorkitu wantoonni si faana hin deemne ni jiru jetteeti. Isas naan lolti. Maatiin jechuudha. Ijoollee isaaniitti bilbilii ni kennu miti? Eeyyee. Ijoolleen isaanii maal akka ilaalan kan isaaniif filatume eenyudha? Maatii. Ati amma kan isheen si filattedha kan ilaaltu? Miti. Wanta ofii kiyyaa barbaadu. Eenyutuun filachuu qabame itti gaafatamummaan isaa kan eenyuti? Kan maatii. Daa'imman oduu siyaasaa ilaaluu qabu? Ani yoo nan barbaade siyaasa kubbaa miilaa yoo ta'e gurra koo cufeen ilaala. Harmee bilbila naaf bilbilime. Qananiif yookiin? Guddaatti bilbile malee dargaggeessi hin ta'u waan akkasii deebisuuf. Hello. Mucaako. Gaaffii si gaafachuufani ni deebistaa? Tole bareedduu ko. Walumaan nyaannaa?
Walumaan nyaannaa daash. Midhaanichi laficharraa. Akkas miti yaali jedhiin gaariidha yaaluun ishee. Yaali. Dubbiin jalaati. Akaakaa kiyyaaf kenni yookiin immoo muyyeedhaaf kenni. Oo. Amma gaafisi gaafachuufani. Gaaficha yoo deebisuu baatte na nyaachistaa beeki. Tole natti himi. Walumaan nyaannaa. Walumaan nyaannaa daash. Walumaan nyaannaa. Walumaan nyaannaa. Walumaan nyaannaa. Walumaan nyaannaa. Walumaan nyaannaa. Midhaanicha laficharraa. Maal naan jette? Midhaanicha laficharraa. Walumaan nyaannaa maana bira haftaa? Laficharraan jenne. Iddicharraan jedhe malee. Ni jedhama. Walumaan nyaannaa. Hin deebisne. Hin deebisne miti. Eeyyee naannoo kee namni guddaan hin jiru? Ambar guddoodha maal jechuu keessa? Jaarsi hoo hin jiru? Barbaadaan jira garuu hin jiru. Tole jijjiiramuuf kaa isheen kun reefu dhufte waan ta'eef gaaffii baay'ee salphaa ta'een siif godha isa dhumaa jechuudha. Kun hin deebine taanaan si nyaachistee jechuudha akkuma shanan kana. Eeyyee. Tole. Yoo deebisirri hin deebisne nama biraatiif. Waraabessi muddamaan. Gaanfa ciniina. Gaanfa ciniina.